Waggaa 10 guutuu biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessa obboleettiin kun jechuudha tan karaattattee waan gaariis argitee waan gaariis nyaattee hamaas argitee rakkattee waan fidde biyya Arabaa keessa tan karaattattee waggaa 10 guutuu erga amaatee maatii isheellee gargaartee ofiifillee of gargaartee hiyyeessota meeqallee sabaaf sablammoota kamillee ija tokkoon ilaaltee obboleettiin kun kan gargaaraa turte jechuudha. Biyya ishee keessatti magaala Finfinnee keessatti mana ajaa'ibaa ijaarrattee hawwiin ishee itti galee mana koo keessa nan jiraadha jettee osoo hawwitu guyyaa eengaddaa lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqatte jechuudha. Guyyaan har'aa immoo obboleettiin keenya guyyaa kabajaa yookiin immoo kadhataa isheefii ta'u lubbuun ishee akka jannata galuufillee amantaa kamiitoon jedhiin amantaa kiristaana musliima saba kamillee kan ta'e guyyaan har'aa guyyaa sagantaa ittiin kadhannaa isaarratti namni kamillee ishee yaaddatu qophii kan taasifamedha jechuudha. Egaa nagaan daganne nagaa waaqayyo siniif baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya obboleettiin kun jechuudha dhugaa maqaan ishee Masii jedhamti. Hedduu tokko garaana nyaatte duuni duruu jira nama gaarii jechuun namni gaariin biyya lafaarra hin bulu jechuudha. Obboleettiin kun nama qaama hir'uu ta'ellee nama kiraanchii bitee waan adda addaa bitee biyyatti ergaa ture akkasumallee magaala Saudii keessatti namoota arabni gadi baastee darbattee akkasumallee fayyaa dhabanii akkasumallee sammuun isaanii tuqame jechuudha. Obboleettiin kun ofitti qabdee nama waraqata qabu'a nama daldaluudha nama biyya keessaa waan adda addaa fidee asitti obboloota keenyaaf sheer godhu akkasumallee biyya kana keessatti illee waraqata adda addaa ijoolleef baasisuudhaan akkasumallee jechuudha ijoollee karaa hedduutiin gargaaruudhaan kan beekamtu Masiidha jechuudha. Masiin kun osoo illee gaa'ila dhaabbatiin lubbuun ishee dabarte jechuudha. Gaa'ila dhaabbachuudhaaf waggaa hamma kana turte obsitee jireenya kun jijjiirradha jettee osoo obsitee ji'a 2 qofa ishee hafe jechuudha gaa'ila dhaabbachuuf. Guyyaan gaa'illi isheetti dhaabbatu ji'a 2 qofatu hafe jechuudha. Garuu yoo waaqayyo je'e malee hin ta'u jechuudha. Yoo waaqayyo guyyaan kun keeti je'e malee hin ta'u jechuudha. Kan ajaa nama dhibu biyya Saudii irraa aqeen harmee kiyya nan dubbisa harmee kiyya biratti ayyaanan dabarsa jettee kan isheen galtee harmee ishee biratti boqatte jechuudha. Obboleettiin kun sababni du'uu ishee yookiin immoo boqachuu ishee jechuudha. Akka dooktaroonni jedhanitti laphee galbii kan jedhan yaani onneetu dhaabbate jechuudha. Onneen kun sababa maaliin dhaabbate yeroo jedhani sababa onneen ishee dhaabbate dooktariin takka qorradha. Qorratu ishee rukutee akka onneen ishee dhaabbatu taasise. Takka immoo xiraawaa hasasiyyaa kan jedhan jechuudha. Alaarjikii kanatu onnee ishee dhaabbachiise kaan immoo dhiiga isheetu guuteetiin onneen ishee akka dhaabbatu ta'ee lubbuun ishee dabartee jedha jechuudha. Egaa baay'een keenya biyya ormaa turree gaafa gallu jechuudha qilleensi nuti jijjiirama. Qilleensi nuti keessa turree fi qilleensi nuti itti gallu adda jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan waaqayyo biratti waaqayyo isinaa eegu waaqayyo biratti immoo ofiis of eeggadha. Qorra ho'a garmalee keessa baate qorra garmalee keessa gaafa galtu miidhaa sirra geessisa jechuudha. Akka dhiigni keenya dafee hojjechuu dhaabbatu ni taasisa jechuudha. Biyyuma ormaa keessatti illee hadaraa keessan warreen biyya kam keessa jirtanillee namoonni mukeeyifa kan jedhan isa namatti qorrisiisu kan hin fayyadamne eenyullee jirtan biyya Arabaa keessa jechuudha. Hadaraa of eeggannoo godha. Hojii ho'aarra turtanii hojjechaa turtanii gaafa aqxaniitiin bushaan qorraa galmana isinitti akka qaamni keessan qorru isinitti fakkaata jechuudha. Garuu bushaan talaajaa keessa yookiin firiijii keessaa fuutanii yookiin immoo barraadaarra qarmaree qorraasaa fuutanii hin dhugiina adaraa dhugaan siniin jedha. Dhiigni keessan battala akka dhaabatu isin taasisa jechuudha. Akkasumallee immoo nattaa qorru jettanii firiijii bantanii ofitti akka qilleensan galchine. Akkasumas mukeeyifa akka bantanii uffata ofirraa fuutanii qoy qaamni kiyyeessan garmalee ho'ee jira yoo ta'e mukeefni kun nattaa qorrisiisu jettanii ofitti qilleensa sana hin baasiina akkanumallee jechuudha. Raftanii jirtu yoo ta'e garmalee isinitti ho'ee jira yoo ta'e
uffata sinirra jiru biddi libsiisaa ta'u uffata kamiyyuu ala tuule yookiin immoo saffisaan daftanii biliq gootanii ofirraan fuudhiina biliq gootan suuta qilleensi qorraas garmalee qorritanii yoo jiraatan suuta gara ho'aatti adeema. Qommoo sinitti qorree jira yoo ta'e immoo suuta gara ho'aatti adeema. Adaraa of eeggadhaa. Yoo nuyi of eegganne malee biyya ormaa keessatti eenyullee hin qabnu bakka kufnetti hafna jechuudha. Kanaafuu adaraa ijoollonni yeroo biyya galtanis uffata haalaan isin barbaachisu. Fakkeenya eerpoortii faatti jechuudha. Qorri isin rukutuu danda'a. Xiraa biyya ormaa keessatti foolii adda addaatu jira jechuudha. Foolii sana keessa baatanii yeroo biyya keenya galtan immoo roobatu jira. Akkasumallee bakka wantoota balfaa yookiin immoo xixxiraatu jira jechuudha. Affanamee wanta isinitti xiraa'u jira. Of eeggannoo godha. Of eeggannoo gochuu qabdu. Adaraa keessan isiniin jedha. Asumatti aansuun adaraa keessan namoonni biyya ormaa haalaan garmalee turtan dhugaa haala keessan mijeeffattanii gara biyya keessanitti galtanii boqottanii namatti tola wanta amaatan wanta itti dadhabdan firii dadhabbii keessaniillee osoo ijaan argitanii namatti tola. Amma kun dhugaadha osoo hiyyeessa meeqa gargaartu otoo maatii ishee gargaartu mana kana fakkaatullee ijaarrete otoo irraa ittiin fayyadamiin yookiin immoo ittiin galiin keessaa karaa tafte jechuudha. Uffata baaqee takkaatiin gaggeeffamte jechuudha. Gubannaa biyya Arabaa hamma kana keessuma keessaa gubannaa biyya kanaa jechuun waan addaati. Dadhabbiin biyya kanaa jechuun akkoota biyya kaaniitillee firiidemiin hin jirtu jechuudha. Biyyi ormaa biyyuma ormaa haa ta'uyyuu biyyi kun immoo biyya itti baqa affanamanii taa'anii garuu gaafa aqxee qilleensa biyya abbaa ishee fudhatte haala kanaan lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqottu baay'ee tokko natti dhagahamee dhugaa dubbachuuf. Kanaaf obboleewwan keenya amantaa kamiillee taatanii akkuma guyyaan har'aa guyyaa kadhata ishee guyyaa itti waaqayyoon lubbuu ishee jannata aansisu akkasumallee waaqayyoo mirga isaa ishee dhaabbachiisu isheef haa ta'u amantii qabdaniin ishii yaaddadhaa. Obboleewwan keenya biyya ormaa jirtan waaqayyoo lafa jirtanitti isinaa eegu. Lubbuu tasa dabartu dhiiga akka tasaa angalaatu lubbuu akka tasaa baatu waaqayyoon waa oolchu.